waancaa Karaboo Ingilaandii walakkaa xumuraa kaleessa tapha jalqabaa Stamford Bridgetti Chelsea Arsenal simatee goolii 3-2 mo'ameeti kan jiru. Gara Stamford Bridge kan imale Arsenaliif Ben White daqiiqaa 7ffaa irratti goolii galchuun dursa qabachiise. Goolii 1-0 dursaa boqonnaa bahanii boqonnaa deebii daqiiqaa 49ffaa irratti Victor Gyokeres goolii lammaffaa dabalee fi Arsenal goolii 2-0 dursuu jalqabe. Taphataan Manchester United ergisaan Chelseadhaaf taphachaa kan jiru Alejandro Garnacho daqiiqaa 57ffaa irratti goolii galchuun Chelsea gara taphaatti deebiseeti kan jiru. Martin Zubimendi daqiiqaa 71ffaa irratti goolii sadaffaa Arsenaliif dabaleera. Garnachoon ammas irra deebiin daqiiqaa 83ffaa irratti goolii lammaffaa isaa fi kilabichaa galchus Chelsea mo'amurraa hin baraarre. Goolii eegaan Chelsea Robert Sanchez dogongora hojjeteen gooliin sadan Arsenal galche keessaa lama sababa iddoo eeggannaa dhabaa isaatiin yookaan immoo iddoo qabannaa isaa sirrii hin ta'iniin galtee Chelsea akka mo'amuuf sababa kan ta'e. Arsenal waancaa Karabaa'oo kanaan waggoota 4 darban walakkaa xumuraatti tapha dhaqaa galaan mo'amuun hafeera. Amma tapha jalqabaa injifatee tapha deebii dirree isaa irratti morkatuun kan darbu yoo ta'e waggoo erga bara 2020tii waggoota 6 booda waancaa jalqabaa argachuudhaaf xumuraaf kan morkatu ni ta'a. Victor Gyokeres kaleessa goolii tokko galcheera. San booda miidiyaaleedhaaf yaada kenneen kuni waan yeroo mara gochuu barbaaduudha jedhee itti dabaluudhaan taphatichi har'a tapha injifanneerra kana boodas kanumaan itti fufuu barbaannaa jedheera. Mikel Arteetaan bara kana seenaa haaraa hojjechuudhaaf imalaa kan jiran fakkaatu. Arsenal kaleessa taphoota waliigalaa 32ffaa isaati kan inni taphate. Isaan keessaa immoo 2 qofa mo'ame. Kana jechuun kilabichi hammam gahumsa olaanaan imalaa jiraachuu isaati kan agarsiisu. Champions League Awurooppaa taphoota hundaa injifateera. FA ammoo marsaa 4ffaaf darbeera. Premier League ammoo qabxii 49 walitti qabachuudhaan garaagarummaa qabxii 6tiin Manchester City caaluun dursaatiin kan jiru. Kilaboota kamuu caalaa gahumsa olaanaan waancaa 4f kilaba morkataa jirudha. Haala kanaan itti fufee ni milkaa'a laata kan jedhu gaaffii yeroon deebisuudha. Copa del Spain kan argannu Real Madrid kaleessa kilaba sadarkaa gadii seegundaa keessa taphatu Albacete jedhamuun goolii 3-2 kan inni mo'ame. Leenjisaa yeroo Alvaro Arbeloaatiin kan leenji'u Real Madrid leenjisichi tapha isaanii jalqabaa injifachuu hin dandeenye. Kilabichi taphoota 2 walitti aansuun mo'amuu isaatii torbee darbe mo'attoota Spain Barcelona waliin taphachuudhaan erga mo'amee booda leenjisaa isaa Xavi Alonso hojii leenjisummaa irraa kaasuus fooyya'uu hin dandeenye. Dabalataan kilabichi miidhamaa taphattootaatiin garee jalqabaa keessaa taphattoota garee dura 11 miidhamaan dhabuun isaa qabxii kana akka dhabuuf isa taasiseera. Kilabni Real Madrid waliin taphate Albacete jedhamu kun taphoota 5 darban injifachuu hin dandeenye. Garuu kaleessa waan nama ajaa'ibu Real Madrid irratti injifannoo galmeessee kun immoo taatee miidiyaa ta'eetiin haasamaatiin kan jiru. Waancaa Afrikaa walakkaa xumuraa kaleessa galgala taphoonni 2 taphatanii qabxiin galmaa'een Morokoo fi Senegal gara xumuraatti darbaniiru. Naayijeeriyaa fi akkasuma Ijipti biyyoota walakkaa xumuraatti osoo hin milkaa'in hafuudhaan waancaa Afrikaa keessaa hafanidha. The Atlas Lion Morocco fi The Lion of Terenga jedhamuun kan waamaman Senegal waancaa Afrikaa xumuraaf kan waliin morkatan ta'uu keessummeessituu dorgommichaa Moroccoon halkanedha. Naasuu jabaa Raabaatitti erga dabarsitee booda hafuura baafatte jechuun ni danda'ama. Naayijeeriyaa waliin taphattee Moroccoon daqiiqaa 120 oliif morkii jabaa gaggeessaatiin kan turanii Naayijeeriyaa boodarra rukuttaa peenaalitti goolii 4-2 injifachuun biyya tilmaama olaanaa argatte. Naayijeeriyaa injifachuudhaan tilmaama isheefis kenname dhugoomsuudhaaf amma qarqararra geetteeti kan jirtu. Goolii eegaan garee biyyaalessaa Morokoo Yaasiin Boonoo kubbaa yeroo rukuttaa peenaalitii taphattoota sarara fuulduraa Naayijeeriyaatiin akka rasaasaatti gara goolitti rukutaman deebisuudhaan biyyattiin akka xumuraaf geettuuf gargaareeti kan jiru. Kanaanis taphataa waan gaarii hojjeteedha jechuudhaan jajamaatiin kan jiru. Taphicha yoo kan ilaallu ta'e taphni wal madaalaadha jechuun ni danda'ama. Sochii taphaatiin Naayijeeriyaan harka 51 taphicha
to'atteetii kan taphachaatiin turte. Morokoon immoo harka 49 to'achuun kan taphatte. Gama kubbaa gara gooliitti yaaluutiin ammoo Morokoon caalaa fooyyeedha kan qabdu. Kubbaa yeroo 16 gara goolii eegaa Naayijeeriyaatti yaalteeti kan isheen jirtu. Isaan keessaa immoo 5 kallattii goolii kan eeggatanidha. Cimina goolii eegaa Naayijeeriyaa Istaanleey Niwaabaaliitiin osoo hin galin hafeeti kan jiru. Naayijeeriyaan kubbaa yeroo 2 qofa gara gooliitti kan yaalte. Isaan keessaa yaaliin tokko kan Admoolaa Lukumaaniin boqonnaa duraa taasifamee osoo hin milkaa'in hafe isa qofaadha kallattii goolii kan eeggate. Sana immoo Yaasiin Boonoo jalaa deebiseetiin jira. Morokoodhaaf Ismaa'il Saabaarii daqiiqaa 40ffaa irratti yaaliin gooliif taasise. Niwaabaaliin jalaa qolateera. Samboodaas yaaliin Izaazuuliin kubbaa kallattii goolii eeggatte yeroo 2 kan taasise. Taphattoonni sarara fuulduraa Naayijeeriyaa Victor Osimhenii fi Admoolaa Lukumaan halkan edaa sochiin isaanii taphaan bareedaa ta'uyyuu malee yaaliidhaan kan dabalame miti. Yeroo tokko qofa kubbaa kallattii goolii eeggattee gara gooliitti kan yaalanii carraa takkatti sanis fayyadamuu hin dandeenye. Osimhen immoo taphoota kana dura turaniin goolii 4 galchee biyyattii walakkaa xumuraatiin ga'us tapha kaleessaatiin sochii taphaarraa kan hafe yaaliin inni taasisee hin jiru. Dhumarratti mo'amuudhaan biyya isaa waliin gara biyyaatti kan deebi'e. Akka kanaan osoo hin eeggamin taphni daqiiqaa 90 fi akkasuma daqiiqaan dabalataa 30 walumaa galatti daqiiqaa 120 goolabame biyya xumuraaf darbitu adda baasuudhaaf rukuttaa peenaalitii kennameen Morokoon goolii 4-2 injifachuudhaan xumuraaf geette. Imalli Morokoo erga bara 1976 waancaa malee turte booda bara kana waggaa 50 booda waancaa injifachuuf kan taasiftu milkaa'uudhaaf dhiyaateeti kan fakkaatu biyyattiin xumurarra geettee kan jirtu. Leenjisaan Morokoo Waalid Regraagoon bara 2004 booda waggoota 22 booda biyyattii yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa xumuraaf akka geettu taasisaniiru. Amma immoo seenaa waggoota 50f seenaa laafaa waggoota 50f biyyattiin qabatteetiin turte xumuruudhaaf tapha xumuraa Senegaal waliin taphatan kana injifachuudha kan isaan irraa eegamu. Morokoon amma osoo hin mo'amin taphoota 26 taphoota osoo hin mo'amin ittiin imalaa turte 26 geetteeti kan jirtu. Biyyattiin Ashraf Hakimii fi Ibrahim Diyaaziin durfamaati waancaa addunyaa waancaa Afrikaa kana xumuraaf kan geette. Waancicha injifatteetiin biyya fi akkasuma deeggartoota duratti injifannoo kana gonfachuudhaaf kan isaan morkattu. Tapha xumuraa immoo Senegaal waliin kan isaan morkatanii. Tapha birootiin dursee kan taphatame Senegaal Ijiptii waliin kan taphatte. Injifannoo Senegaal goolii 1-0dhaan kan goolabame. Tapha Mohaammed Salaa fi Sadio Maanee waliin morkachiise kanaan Mohaammed Salaan yeroo sadaffaaf Maaneedhaaf harka laachuuf dirqameeti kan inni jiru. Ijiptii tapha kaleessaa kanaan caalmaan taphaas irraa fudhatameeti. Senegaal boqonnaa dura caalmaa tapha harka 69 Ijiptii immoo 31 to'atanii taphachaatiin kan turanii. Boqonnaa deebiis hangas mara wanti fooyyessite hin jirtu Ijiptii. Senegaal boqonnaa dura yaalii 2 boqonnaa deebis yaalii 2 taasiftee lamaan keessaa tokko gara goolitti jijjiiruudhaan qabxii 3 qabatteetiin xumuraaf darbitee kan jirtu. Ijiptii boqonnaa dura gara goolitti kubbaa yaalte tokkollee hin turre. Boqonnaa deebii kubbaa tokko kallattii goolii kan eeggatte yaalte sunis hin milkoofne. Akka kanaan Senegaaliin mo'amuudhaan waancaa Afrikaa bara 2025 kana walakkaa xumuraatti imallishii kan goolabame. Senegaal tapha of eeggannoon itti baay'ateedha taphachaatiin kan turte. Sadio Maanee daqiiqaa 78ffaa irratti kubbaa argatee goolitti jijjiiruudhaan imaanaa biyyaatti kenname xumuraan ga'uudhaaf taphataa dhamaatiin jiruudha. Maaneen waancaa lammaffaa biyya isaa waliin milkeeffachuudhaaf tapha xumuraa Morokoo waliin kan taphatu. Mohaammed Salaan waancaa Afrikaa kanaan kana dura goolii 4 galchuun tokko haala mijeessee gooliiwwan 5 keessatti hirmaatee waan gaarii hojjechaatiin kan inni ture. Tapha kaleessaa kanaan garuu goolii eegaa Chelsea Edward Mandii irratti goolii galchuu hin dandeenye. Umar Marmushis Mohaammed Salaa waliin yaalii jabaa taasisaatiin kan ture. Taphattoonni lamaan Ijiptiif waan addaa hojjetan jedhamanii eeggamanis osoo hin milkaa'in hafaniiru. Abjuun Mohaammed Salaa waancaa Afrikaa yeroo jalqabaatiif milkeessuuf taasisaa tures
osoo hin milkaa'in hafuudhaan yeroo lammaffaaf waancaa Afrikaa kanarratti Sadio Maaneedhaan caalamuun kan hafe. Waancaa Afrikaa kana dilbata dhufu galgala sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan isteediyeemii Mulaay Abdallaa Raabaatitti argamutti Morokkoon Senegaal waliin taphachuun shaampiyooniin dorgommichaa kan marsaa 35ffaa waancaa Afrikaa kan adda bahu ni ta'a. Odeeffannoo jijjiirraa wal qabatanitti yoon darbu Tottenham Konar Gallagher Atletico di Madrid irraa mallatteessifateera. Isparsii taphataa kana mallatteessifachuudhaaf paawundii miiliyoona 35 kaaznaa isaa keessaa kan baase waliigaltee waggaa 5 fi walakkaa kan hanga bara 2031tti London isa tursiisu kan mallatteesse lammiin Ingilaandi ganna 25 Gallagher kana duraan Aston Villaanis ergisaan mallatteessifachuudhaaf yaalaatiin kan ture ta'us osoo hin milkaa'in kan inni hafe. Gallagher bara 2024 Chelsea gadhiisuudhaan paawundii miiliyoona 33 Atletico di Madridiif mallatteessee ta'us hangas mara gahumsa isarraa eeggamu mul'isuu hin dandeenye. Waggoota lamaan darban keessatti waggaa lama booda deebi'ee gara London deebuudhaan kilaba London biraa Tottenhamiif kan mallatteesse. Taphatichi waliigaltee kan erga mallatteessee booda gara London deebuu kootti hedduu gammadeera jedhe. Imalli kubbaa miilaa koo itti aanu kilaba cimaa waliin kan itti fufus ni ta'a jedheera. Waan addaa hojjechuudhaaf qophaa akka jiruudha kan dubbate. Gallagher gara London deemuun isaa carraa garee biyyaalessa Ingilaandiif waancaa addunyaa 2026 irratti hirmaachuus ni argataa fi kan eeggamu. Kana dura garee biyyaalessaaf taphoota 22 taphateera. Ta'us Toomaas Tuuheel jalatti daqiiqaa 59 qofa kan inni garee biyyaalessaatiif taphate. Sanuu tapha michoomaa Senegaal goolii 3-1 injifatan irratti kan taphate. Tottenham keessatti Toomaas Frankiin leenji'aa carraa garee biyyaalessaatiif taphachuu ni bal'ifataa fi kan inni eegamu. Gallagher waancaa addunyaa 2022 irratti garee Ingilaandi keessatti filatamus taphattoota taphicha osoo hin taphatin gara biyyaatti deebi'an keessaa tokkodha. Yeroos Gaarii Saawusgeet filannoo taphattoota baay'ee waan qabaniif carraa argachuu hin dandeenye. Waancaa Awurooppaa 2024 Ingilaandi xumuraaf gahuun Ispeeniin mo'amteen ammoo taphoota 5 irratti taphachuudhaaf carraa argateera. Amma carraa dabalataa waancaa addunyaa irratti argachuudhaaf kana booda Tottenham waliin kan taphatu. Tapha birootiin Deportivo Alaves Rayo Vallecano goolii 2-0 injifateera. Real Betis 2-1 Elche kan injifate. Serie Italiitiin Inter Milan kaleessa Lecce waliin taphachuudhaan goolii 1-0 kan inni injifate. Inter Milan qabxii isaa 46 hangachuudhaan dursummaa liigichaa cimsateera. Kaleessa morkataa isaa kan ture Napoliin Parma waliin taphachuudhaan goolii maleedha kan isaan xumuranii. Kanaanis Napoliin qabxii 1 argateen qabxii 40 waliin qabachuun Inter Milaaniin qabxii 6 caalame. AC Milan waliin sadarkaa lammaffaa qabataniiru. Bundesliga Jarmaniitiin kaleessa Bayern Munich goolii 3-1 Koloñ injifateera. Bayern Munich taphoota liigichaa osoo hin mo'amin imaluu itti fufeetiin jira. Kaleessa qabxii isaa 47 hangachuudhaan dursummaa liigichaas cimsateera. RB Leipzig goolii 2-0 Freiburg Hoffenheim goolii 5-1 Borussia Mönchengladbach Wolfsburg goolii 2-1 Saint Pauli injifataniitiin jiru. CBE Premier League Itoophiyaa torbee 15ffaan har'aa eegaluudhaan ni taphatamu. Har'a isteediyeemii Finfinnee fi akkasuma Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphoonni tokko ni taphatamu. Waaree booda sa'aatii 9 irraa eegaluudhaan isteediyeemii Finfinneetti Madiin Itoophiyaa Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigiraat waliin morkiin taasisuun Premier League Itoophiyaa torbee 15ffaan kan eegalu. Kilaboonni lamaanuu bara kana haala wal fakkaataa irrattidha kan isaan argamanii qabxii dhabaniitiin yaaddoo keessa kan jiranidha. Madiin Itoophiyaan qabxii 13 sadarkaa 17ffaa irratti kan argamu. Walwaaloon ammoo qabxii 11 sadarkaa 19ffaa irra taa'uun waliin morkii kan taasisanii. Morkii isaanii bara kana kilaboonni lamaanuu shaampiyoonummaa liigichaatiif kan morkatan hin fakkaatu. Tarii kana booda kan isaan hafe turmaata liigichaa argachuudhaaf kan morkatanu.
garaagarummaan qabxii dursaa liigichaa fi isaan jidduu jiru daran fagaachaatiin kan jiru. Taphni kun waaree booda sa'aatii 9 irraa eegaluudhaan kan taphatamu. Har'uma sa'aatii 10 irraa eegaluudhaan isteediyeemii yuunivarsiitii fi saayinsii teeknooloojii Adaamaatti Baardaar Maqalee Sabaa Andartaa waliin morkii obsa fixachiisaa taasisaa fi kan eegamu. Baardaar torbee darbee taphoota 5 injifannoo malee erga imalee booda injifannoo boonsaa Faasil irratti galmeessuun isaanii yaadatama. Tapha kanaan injifannoo lammaffaa galmeessuudhaaf Maqalee Sabaa Andartaa waliin kan inni taphatu. Baardaar taphoota 14 kana dura taphatee irraas qabxii 19 walitti qabachuudhaan sadarkaa 7ffaa irratti yoo argamu. Tapha kana injifannaan qabxii 22 gaachuudhaan gara sadarkaa 5ffaatti ol siquufis kilaba carraa qabudha. Maqaleen ammoo kilaba sadarkaa gadii keessa jiruu fi injifannoon irraa fagaateedha jechuun ni danda'ama. Taphoota 14 keessaa 2 qofa bara kana kan injifate 7 qixaan xumuruudhaan 5 ammoo mo'amee qabxii 13 sadarkaa 16ffaa irratti kan argamu. Kilaboonni lamaan har'a morkiin taasisan kan eegamu. Tapha biraatiin boruu isteediyeemii Adaamaatti keessummaa liigichaa ta'eetiin gahumsa dinqii mul'isaatiin kan jiru Nageellee Arsiin injifannoo 5ffaa walitti aansee galmeessuu fi akkasuma immoo seenaa haaraa hojjechuudhaaf Walaayittaa Diichaa waliin ijibbaata morkataa. Nageelleen qabxii 25 walitti qabachuudhaan Buna Sidaamaa qofaan caalamuun sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu. Gareen Tulluu Dastaatiin leenji'u Nageelleen tapha kana irraa qabxii 3 yoo argate sadarkaa 2ffaa isaa cimsachuudhaan yeroofis ta'u garaagarummaa qabxii Buna Sidaamaa waliin qabu gara qabxii tokkootti dhibbisuu ni danda'a. Walaayittaa Diichaan ammoo Nageelleedhaan walakkaa qabxii oliitiin kan inni caalame sadarkaa 18ffaa irratti argama. Tarii kilabichi yaaddoo liigii keessaa gadi bu'uu keessa waan jiruuf har'a Nageelleef qormaata taafii kan eegamu. Tapha birootiin Itoo Elektiriik Baankii Daldalaa Itoophiyaa waliin tapha biraa boru Adaamatti taphatamudha. Tapha biraatiin sa'aatii 7 irraa eegaluudhaan boru isteediyeemii Finfinneetti Shaggar Faasil waliin morkiin taasisuun ni eegama. Shaggar kilaboota liigicha bara kana gahumsa dinqiidhaan eegalan keessaa tokkodha. Haa ta'u malee adeemsaan gahumsi isaa gadi bu'aatiin dhufee kilabichi amma yaaddoo keessa kan inni jiru. Taphoota 14 taphoota as dhiyoo taphate 5 keessa qabxii 2 qofaadha kan inni argate. Kanaanis sadarkaa fooyyee irra ture irraa gara duubaatti deebi'eetiin kan jiru. Faasil ammoo torbee 14ffaa liigichaatti Baardaariin mo'amee sadarkaa 2ffaan kan irraa fudhatame. Tapha kanaan gara injifannootti deebuudhaaf kan isaan waliin morkatanii. Shaggar tapha kana yoo kan hin injifanne ta'e tarii kana booda akka kanaan taphoota injifatamaa kan itti fufu yoo ta'e taphoota muraasaan booda sadarkaa dhumaarra gahuufis wanti isa daangessu hin jiru. Kanaaf kilabichi gara injifannootti deebuudhaaf kan inni morkatu. Sa'aatii 10 irraa eegaluudhaan Finfinneetti Hadiyyaa Hosaanaan Midra Gannat Shiree waliin kan taphatu. Sanbata tapha xumuraa torbee 15ffaa CB Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin Arbaa Minci Machaal Qiddus Goorgis Dirree Dhawaa waliin kan taphatanii. Isteediyeemii Adaamaatti ammoo Bunni Itoophiyaa Hawaasaa Bunni Sidaamaa Adaamaa waliin taphachuudhaan taphoonni liigichaa kan goolabamu. Odeeffannoo biyya keessaa biraatiin isteediyeemiin guddichi biyyaalessaa Itoophiyaa Adii Ababaan sadarkaan isaa fooyya'aa jiraachuudha kan gabaafame. Isteediyeemichi fiifaadhaan kaleessa ilaalameeti kan inni jiru. Kanaanis dirreen kubbaan irratti taphatamu sadarkaa fooyyeen ijaaramuu isaati odeeffannoon ministeera aadaa fi ispoortii baasee kan agarsiisu. Qaamni fiifaa irraa dhufuudhaan dirree kana ilaalee dirreen taphaa haala gaariidhaan hojjetameera jechuun kan inni madaalee. Wantoonni safan akkuma jiranitti ta'ee kan madaalame garuu fooyyee qaba jechuudhaan beekamtiin kan kennameef.